خيات منيتم ما موتى سودة دبوسا وما خيات جسنيتم ما خيات جوزك وما خيات بعدك دم الجبام كم يا وما خيات برباد الجراء الرا أركم بوتو برباد الجراء خليس الراس خلي بكفي Karaan nuti jirru karaa dheeraadha. Amma nazaasa sadii deemu jirana bariituuni. Haala isummaan bariituu bilbilteeti. bakka mutu خلي فيديو لليلة قال الرابع يسميك وما خيا دعوتك كينا هذا تدرسها كنا قبولة جرة أكم ما خيا برباد الجروس باروس الراس أما خنا برباد الجرة وما خيا ربي سيعمل لسوء ما خيا مجموعة الجروس متشقة كنا في bakka mutu جروس bakka mutu جروسها Gara yakudanna gara inneke mutu fiidiya akkasitti marree kunooti bakka muti lamu jirru baasa korreeti amme ummaa yabattaan lasitti fiidiyoo marree muti fiitummaa keenya barbaanne. Anaaf yatimoo. Yaana dadhabne gaara magbiyyaan beeyna keessa jirraati. Edaa hoteela bullee gabbaan na bariituutiyya. Amma kun hoteela irraa baanee makiinaa qorreetti karaa ummaan isii jirtu barbaade yaa'u jirra. Ummaan isii kalee nurra dawwaltee bilbila nurra dawwaltee magaalaa ishiin kottaadha. Ummanni dallaalaatiif bilbila harkaa fudhanii nu dubbisanii maallaqa nuti harkaan nuuf fidaadha. Magaalaa ishiin hin jirru nuti naannoo magaalaa ishiin baadiyyaa jirra. Baankii itti keessaniif kanaas barbaadnu nuti maallaqa harka fidaa qotta jennee nutti ooluu jiranii hanjama jiranii guutuu akka baankii kaayaa jennee akkatti maallaqa hin dhabne itti oolaalle oolaa daawwattoota qajumtoota keenya. Baadiyyaa geenyee jire baadiyyaa fayyadamee janna deebina. Baadiyyaan beektaati? Beektaa baadiyyaa? Afaan Arabiitiin jabala. Afaan Arabiitiin jabala gaara? Beektaa kam? Kunooti gaara geenyee jira gaarii michuma. Kunooti gaarii michuma. Baasoo makiinaa barbaadannee maqara immaan isii jirtu deemna na bariituuni. Sanii biqilaa du'aa godhaan faana tura isiniin jenna amma baasoo qoruu deemna makiinaa qorreeti iftuu bira deemuu deemna dhibee baasarra qorree isin as jaasoyna. Amma baasarra qoruu deemna kalaas gasanii nu faana tura isiniin jenna hordoftoota fi kabajamtoota keenya maallaqa takka itti keenya dhabnee uummanni baankii hin qabnu baadiyyaa jirra nuti baadiyyaa jirra magaalaa kas hin jirru baankiidhaaf maallaqa harkaan nuuf fidaa jennee sanii fuudhee uummata kana yoo dandeenya isaanillee qaqqabnan abariituunis nu faana tura isiniin jenna. Ada kado. Makina korre demu demna doain ugara nufana tura sinjanna ta kasi hordoftoota keenya yaa'u gaana nufana tura hanga baasa ini bakka makina korrutti isini video asoina waan makina katatti isini asoina nufana tura kunooti bakka muti lamu jirru baasa korreeti amme ummaa yabattaan. Hala sanii hordoftoota kabajamtoota keenya nufana tura baasa korree deemee kana iftuu jirtu deemuu deemna gisee makiinaa irra korree isinii ta'u makiinaa irra korree waliin haasofnaa nufana tura nu hordofaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyadha. Ana bariituun gammummaa si guyyaa sadii ammaa si السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما خيام برباد الجراء أركم بوتو برباد الجراء خليس الراس خلي بكفي ما عليك يا تمانيتم ما
asii barbaada karaa magaalaa isin jirtu deemaa jirra. Kaleen ula daawwatteeti uummanni uleen natumu jira. Dafaan irra qabaan jette amma gaa bilbila siidhaa maadha. Lokeeshinii sidii yaa jirra du'aa nu godhaa dhufaana tura. Barii taasise. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قرب جيرانيس هنا بكم الدروس وما في بعدك يوم الجرامج. Karaa nuti yaa jirru karaa dheeraadha. Amma nazaasa sadii deemu jirana bariituuni. Haala isummaan bariituu bilbilteeti. Uummanni natumu jira. Magaalaa isheeniin jira. Magaalaa sanitti koottaadha gidee achi dhuftan lookeeshinaan namni isin fidaa. Jettee isin attemma qara magaalaa isin jirtu suni yoo jiran bariituuni yoo karatti aduun dhiitet gamma halka guyyaa irraa zaa godhata akka jirra asriidha. Du'aa inni godhaa kanaan dhiyaannoo kana amna zaa afurii noofee magaalaa bikka isin jirtu sun dhaquudhaaf hojjettoota hojjettoota qiyyaa danuu amma wara isin kenna. Baay'ee godhaa hin kaadiba. سيدك وقلبك بالشدي يحبك وتشتغيلك لقربك وأنت قلبي. daawwattoota fi kabajamtoota iftuun ganama kanaas kalee edaas nuti oggolteeti uummanni magaalaa ishiin baadiyyaa ishiin naan jiranii uleen natumaa jiranii dafaan akkoottaadha maallaqaas fidaadha dafaan irraa kottaa kaayatte uummanni amma achitti nuti naaf bariituun tiyyaa makiinaa qabannee kontoraata qabannee yaa jirra nuti duraanis gaa baadiyyuma keessa deemu jira naa bariituu tiyya ammaan tanas naannoo sanitti naa bariituu tiyya deemaa jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya du'aa nu godhaa rabbi isinaa milkeessuu jaadha. Anaaf mitiyyoon tiyya waliin deemu jirra iftuu hedduu rakkachaa jirti hedduu tumaa jiranii uleedhaan namiidhaa jiranii ati naquban qabdanii anduutti hin jiraan rakkabaadha. Uummanni uleedhaan maallaqa buusu jedhanii akka malee namiidhaa jiranii dafaa lubbuu tiyya rakkabaadha jetteeti naa bariituu tiyya. Guyyaa lama guutuu gaa barbaaduma siira jira guyyaa sadii har'a guyyaa sadii barbaade siree jiru hordoftoota keenya. Uummanni guutuu maallaqa qarshii kuma 10 riyaala 10 suutii kaa jedhan guutuu kuma 7 jedhan. Guutuu kuma 6 jedhan afaanuma isaanii dawwalallee intalti Khadijaa jedhaniin san achirraa na fuutee mana dachii jalaa metroo mana darbitee achi na tumaa jiranii na hidhaanii na tumaa jiranii namoota meeqana bittee jettee iftuun bari dubbachaa jirti. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo karaarraa ol fuudhanii qoom mana geessinaa jedhanii wal fuudhanii mana ol geessanii akkana waltumuun tun waan gaariidhaame hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nulleen ajaa'ibinaadha. Akka nama isii gargaaruuf fuudhanii mana geessanii warreen akka diinee uyyaatis warreen akka birraa orroo iftuu asirraa deemtee miidhaan tilla kun irra gahaa jirtu eessa geessa iftuu yanii hin gaafanne mee akkamii rakkoo akkana nama godhuun haala ilmaanii rakkisanii tumaa jiran wallaahi laazim iftuun dhukkubsachaa jirti. Hedduu dhukkubaa mana akkamaallee uummanni nageessu didanii hedduudhaan dhukkubaa jira. Leeydaadhaa hedduu bikka hedduudha himatti mee akkam goonaa hordoftoota kiyya du'aa naa godhaan afaan turaadhaa hedduu rakkachaa jirti miidhamtee jirti. Mucaallee kun nuti sanaatti dhiibnee nama bira keenya Faatumaa teenya obboleettii bira darbinee bira deemaa jirra. Kanaafuu du'aadhaan afaan turaadhaa hedduu rakkadhee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee akkamiin godhaa haadha ilmooti haati ilmoo namatti hin tolti malee alaan hin toltu hedduu iftuu rakkoo keessa jirti rakkoo keessa jirra wallaahi du'aa nu godhaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nu faana turaadhaa galatoomaa isiniin jenna bikka keenyaa fi bikka irra jiru isiniif himnaa galatoomaa ulfaa.
Nabeetu hojjettu magaalaa sana iyyaa hojirraa du'aa nu godhaadha. Nabeeftuun magaalaa sana deemaa jirra. Nabariituun magaalaa sana keessa jirra. Du'aa nu godhaa isin jennu hordoftoota qoyyoottota keenya.